Kun Keelloo Miidiyaadha. Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya. Kibxata Onkoloolessa 29 bara 2024 keessummeessaan keessan Anna Gumaata Sammaatii oduu har'aan isinitti hima. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bakkeewwan buqqaatonni qubatanii jiraatan eegumsa gahaa waan hin qabneef haleellaan irratti raawwatamaa jira jedhe. Wiixata kaleessaa Onkoloolessa 28 bara 2024 haala qabiinsa mirga namoomaa namoota biyya keessaa buqqa'an ilaalchisee gabaasa waggaa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa baaseen kanas ifa godhe. Gabaasa isaa keessatti haala qabiinsa mirga namoomaa naannolee 8 ilaalchisee hordoffii fi qorannoo geggeessuu isaa eereera. Haleellaan eenyummaa isaanii irratti hundaa'ee gareewwan hidhattootaan kutaalee biyyattii adda addaa keessatti yeroo raawwatamaa jiruun lammiileen qe'ee isaanii irraa buqqa'aa akka jiran ibsee jira. Akka gabaasa komishinichaatti buqqaatonni kunneen sababa balaa uumamaa fi pirojektoota misoomaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi Beenishaangul lammiilee buqqisuu malees gargaarsi namoomaa fi eegumsi buqqaatotaaf taasifamu rakkina akka ta'e gabaasa isaa keessatti ibseera. Rakkoo nageenyaa naannolee sadan irraa akka ka'e buqqaatonni deeggarsaa fi eegumsa akka hin arganne komishinichi ibsuun sababa kanaanis buqqaatonni hidhattootaan ajjeefaman jiraachuu ibseera. Buqqaatota naannoo Oromiyaa godina Shawaa Ba'aa Aanaa Booraa irraa buqqa'anii magaala Maqii keessa jiraachaa turan keessaa namoonni 4 dhuma baatii bara darbee keessa ajjeefamaniiru jedhe. Sababa kanaas bilisummaan socho'anii ba'anii galuuf danqaa isaanitti uumeeraa jechuun ibse. Namoonni haleellaa kana raawwatan to'annaa seeraa jala oolfamanii seeratti dhiyaachuu kan ibse dhaabbanni ittisa mirga namoomaa biyyaalessaa qaamota adda addaan doorsifamaa turuu ibseera. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal buufata Manbuk keessatti buqqaatotaaf eegumsi sirrii taasifamaa akka hin jirres ibseera. Da'oo baqattootaa Manbuk kanattis ajjechaa fi butamuun dubartootaa akka raawwatame ibsa isaan eereera. Akkasumas naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti hidhattoota karaa naannoo Amaaraa dhufanii haleellaan irra deddeebiin waan raawwatamuuf balaa nageenyaa qabu jechuun ibse. Komishinichi iddoowwan buqqaatonni itti da'oo argatanii qubsiifaman kabajamuu fi eegumsii fi hordoffiin barbaachisu akka taasifamuu qabu dhaameera. Namoota buqqaa'insa kanaaf sababa ta'an yookaan itti gaafatamummaa isaanii hin ba'anneef itti gaafatamummaan akka mirkanaa'uu fi deebiin sirriin akka kennamu gaafateera. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota buqqa'anii miliyoona 3.3 ga'u gabaasa waggaa baaseen kan beeksise komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baatiiwwan 5 duraa waajjira qindoomina dhaabbata mootummoota gamtoomanii Oochaan baaseen namoonni biyya keessaa buqqa'an miliyoona 4.5 ta'uu beeksiseera. Odeessa itti aanuun loltoonni faannoo Wallagga Bahaatti namoota 3 ajjeesuu kan madeessanii. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuu ganda Lalii Guddinaa jedhamutti kaleessa halkan haleellaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa uummata nagaa irratti raawwataniin namoonni 3 yoo ajjeefaman 5 kan ta'an ammoo madaa'uu jiraattota wabeeffachuun maddii oduu keenyaa OMN gabaaseera. Guyya kaleessaa Onkoloolessa 28 bara 2024 halkan naannoo sa'aatii 4 fi 5 gidduutti namoota nagaa irratti dhukaasa bananiin maatii tokko keessaa namoonni 3 ajjeefamaniiru jedhame. Jiraataa Moosisaa, Xuruu Moosisaa fi Abbabuu Dhufeeraa warra haleellaa kanaan ajjeefaman yoo ta'an maatii kana keessaa obbo Moosisaa fi haati warraa isaanii rasaasaan rukutamanii mana yaalaa seenuu dhageenye jedha. Humnoonni kun meeshaa waraanaa maaliif nurkaa hiikama sababa jedhuun dallananii haleellaa kana raawwatan jechuun maddi oduu keenyaa kun ibseera. Odeessa itti aanuun naannoo uummattoota kibbaa Daawwarootti qonnaan bulaan tokko qeerransaan ajjeefame. Naannoo uummattoota kibbaa Daawwarootti qonnaan bulaan tokko araddaa isaa irratti qeerransi miidhaa irraan ga'ee ajjeefamuu gabaafame. Dhimmicha ilaalchisee poolisiin naannichaa yaada miidiyaaleef laateen battala odeeffannoo arganneen gara hospitaalaatti geessinee garuu lubbuun hin hafne jedhe. Akka gabaasaaleen ba'an hubachiisanitti qonnaan bulaan qeerransaan ajjeefame kun maqaan isaa Kaattaa Oshaawaa jedhama. Nama umurii waggaa 45 akka ta'es eerame. Miidhaan kun naannoo uummattoota kibbaa lixa Itoophiyaa godina Daawuroo aanaa Disaa keessatti raawwatame. Qonnaan bulaan kun dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaa Onkoloolessa 17 bara 2017 ganama gara ooyiruu isaaniitti qajeeluun hojii qonnaa isaanii yoo eegalan qeerransi bosonaa ba'ee ganama sa'a 2 irratti haleelee jedhame. Qonnaan bulaan kun lubbuun akka ooluuf hospitaala qaqqabus miidhaa qeerransi ijaa fi mataa isaarraan geessiseen bayyanachuu dadhabee osoo gara Walaayittaa dabarfamaa jiru lubbuun darbee jedhame. Oduu keenya biraatiin barsiisonni miindaan irraa citaa akka jiruuf jala harkifataa jiraachuu himatanii. Barsiisonni manneen barnootaa naannolee haaraa hundeeffamanii kibba Itoophiyaa, giddugaleessa Itoophiyaa fi kibba lixa Itoophiyaa keessatti barsiisan miindaan irraa kutamaa fi jalaa barfachuun walqabatee jireenya isaanii fi qulqullina baruuf barsiisuu irratti dhiibbaa uumuu himatanii. Keessumaa barsiisonni godinaalee Gaamoo, Walaayittaa fi Konsoo keessatti argaman
hagayya 2023 kaasee miindaan barsiisota tokko tokko gonkumaa hin kaffalamnee fi kan hafan immoo miindaan isaanii irraa hamma ta'e citee kaffalamuufi himatu. Taateen kun xiinsammuu barsiisotaa irratti dhiibbaa uumuu fi barsiisonni hedduun hojii humnaa kaffaltii gadi aanaadhaan hojjechuuf saaxilamuu himu. Pirezidaantii barsiisota kibba Itoophiyaa Maanu'eel Paawuloos rakkoon kun seektara barnootaa hubaa jiraachuu ibsuun miindaa kutamu addaan ciccituu fi waadaan mootummaan barsiisota naannichaatiif gale osoo hin guutamin hafuu BBC'tti himaniiru. Barsiisonni godinoota gamoo Walaayittaa fi Koonsoo keessa jiran rakkoo maallaqaa cimaatiin qoramaa jiru. Rakkoon kun naannolee haaraa hundeeffaman hunda keessaa akka jiru yommuu ta'u, godinoonni kunneen garuu galmalee hubamaniiru jedhe Amaanu'eel. Barsiisonni aanaa Humboo godina Walaayittaa gonkumaa kaffaltii kan hin argatin yoo ta'u, aanaa Kindoo Kiyaashii fi Daamot garuu miindaa isaanii keessaa walakkaa akka ta'u qofti kaffalamuu Amaanu'eel dheereera. Barsiisonni tokko tokko miindaa isaanii keessaa parsantii 15 qofa kan argatan jiraachuus himeera. Kana malees barsiisonni Koonsoo fi Kaaraat keessatti argaman kaffaltii ji'a adoolessaa eeggachaa jiraachuun Amaanu'eel addeesseera. Barsiisaan Magazaat Giraazmaachi adoolessa bara 2023 irraa kaasee miindaa guutuu hin arganne jedhu. Yeroon kaffaltii malee itti ture jireenya keenya keessumaa ga'umsa barsiisuu keenya irratti dhiibbaa ulfaataa taasiseera jedheera. Rakkoon maallaqaa kun barsiisonni hedduu hojii dabalataa akka hojjetan taasiseera. Hojii humnaa kan akka kophee qalamaa dibuu fi meeshaa baachuu akka hojjetan dirqisiisuu Amaanu'eel himee jira. Godina kibba Itoophiyaatti barsiisaan aanaa Dambaa Gofaa maqaansaa akka hin eeramne gaafate rakkoon kun jiraachuu mirkaneesseera. Kaffaltiin miindaa turuun jireenya barsiisotaa rakkoo keessa galchuu ibseera. Rakkoo qisaasa'inaa fi barsiisotaaf kabaja dhabuun xiinsammuu keenya irratti dhiibbaa uumeera jechuun barsiisonni jireenya isaanii maatii isaanii horachuu dadhabuu dubbateera. Barsiisota gaaffii mirgaa gaafatan irratti dhiibbaan akka taasifamu barsiisonni ni himu. Godina Walaayittaatti barsiisonni miindaan akka kaffalamuuf gaafatan hidhamaa jiraachuu Docha Veleen gabaaseera. Barsiisonni kunniin Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti iyyannoo gaafachuu fi mallattoo barsiisotaa sassaabuu hordofee hidhamaniiru jedhe. Baajanni mootummaan federaalaa ramaduu barsiisota bira ga'u hin ga'u jechuun mootummaan naannichaarraa komii qabaachuu Amaanu'eel madda oduu kana Addis Istaandarditti himeera. Barsiisonni itti gaafatamummaa isaanii caalaa hojjetu garuu kaffaltii xiqqoo argatu waan ta'eef rakkoon kun qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa guddaa uumuun barattoonni barnoota akka addaan kutaniif dandeettii hubachuu isaanii akka gadi bu'u taasiseera jedhee jira. Oduu keenya biraatiin waraanni humna addaa Sudaan kan Jeneraal Hamdaan Dagaloon durfamu Sudaan keessatti namoota 120 ajjeesuun dhaga'ame. Sudaan giddu galeessa bahaa keessatti humni addaa Sudaan namoota 120 ol ajjeeseera jedhe gareen dooktorota daangaa maleeyyii Sudaan. Akka dhaabbatichi jedhutti taanaan humni addaa Sudaan kan Jeneraal Hamdaan Dagaloon durfamu raayyaan ittisa biyyaa Sudaan kan Jeneraal Abdul Fattaan Abdurrahmaaniin lolaa jiru magaala tokko keessaa namoota 120 ol ajjeesan. Gareen humna addaa biyyattii raayyaa ittisa biyyaa Sudaan irraa haleellaa irratti gaggeeffameen maadhee naannoo sanaa qabuu eegaa dhabee booda falmii cimaa gaggeessaa tureen bakka isaatti deebi'eera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sanbata dabree ibsa baaseen loltoonni humna addaa Sudaan onkoloolessa 20-25 gidduutti kutaa Gaaziraa gama bahaa fi gama kaabaa magaalotaa fi gandeen keessatti waraana banuun namoota nagaatti dhukaasuun dubartootaa fi shamarran irratti humnaan gudeeddii raawwataniiru jedhe. Gamtaan doktorotaa ammoo akka beeksisetti magaalaa Sariyaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 124 du'anii 200 ammoo madaa'aniiru. Haleellaa sanbata darbee raawwatameen magaalaa Taambaawulii fi gandoota Geeziraa bahaa fi kaabaa keessatti namoonni 46,500 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uu dhaabbanni godaantota idil-addunyaa ibsee jira. Odeessa keenya dhumaatiin Hizboollaan hoogganaa jalaa du'e nama biraa bakka buusuu ifoomse. Hizboollaan geggeessaa haaraa filachuu beekseera. Geggeessaan haaraan garichi filate Naa'im Qaasim yoo ta'u, ittaanaa hoogganaa ta'ee nama tajaajilaa turedha. Waggoota hedduuf Hizboollaa hoogganaa akka ture Hasan Nasrallaa haleellaa Israa'eliin magaalaa Beerut keessatti ajjeefamuu hordofee garichi Naa'im Qaasim hoogganaa gochuun filateera. Ajjechaa irra deddeebiin geggeessitoota Hizboollaa irratti Israa'el geggeessiteen qondaalota ijoo Hizboollaa muraasa hafan keessaa Naa'im Qaasim isa tokkodha. Ji'a darbee Israa'el geggeessitoota siyaasaa fi waraana Hizboollaa sadarkaa garaa garaa irra jiran hedduu ajjeeftee turte. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.